ulfaatoo bakka jirtanitti jechuudha guyyaa addaati tokkoffaa kakuu lidatii isheeti kakuu lidatii kakuutii inni lammataa immoo jechuudha aarsaa guddaa kaffalaa turre sabboontuun obboleettiin keenyallee kana keessatti gatii guddaa baaftee jechuudha waan baay'ee taate hin arrabsamtee hin ceephamtee kanaaf akkuma argitan nu egaa haati ishee dhufanii nu araarsaniiru silaa wanta baay'ee ta'a ture sabboontuun immoo kana gidduutti waan miidhamteef deebisee amma sabboontuuf ishii walitti araarsuun eeda sabboontuuf amma bilbileera akkuma beektan egaa sabboontuun obboleettii keenyadha yeroo baay'ee karuma ishee wal barree wal beekna sirriitti wal beekna akka nuyi araaramnuuf immoo waadaa wanteen iyyi maltate akka nuyi araaramnuuf immoo kana keessa gatii guddaa kaffalta jechuudha baay'ee inni arrabsamtee baay'ee ceepha'ee namni baay'een ishee ceephaa ture amma gaa kanuma wal qabsiisee har'a walitti nan araarsaa fuudhee mana deema isheenillee kana barteetti jechuudha viidiyoo irratti akkuma agartan sabboontuun wanta tokko dudduubbatteetti viidiyoo irratti araara kanaaf jecha akka gatii baafte akka gatii guddaa kaffaltee himteetti otuma ta'ullee jechuudha ammaarraa gara mana keenyaa dhuftee bakka akka obboleettii koo ishee dhugaadha isheen obboleettii kooti fayyoo wajjinillee akka araaramanii sirriitti namni gatii namaa kaffalu namni araaramuuf gatii namaa kaffalu yeroo ammaan jiru jechuudha dhugaa dubbachuuf sabboontuu kana keessatti baay'ee gatii guddaa kaffaltee baay'ee arrabsamtee baay'ee ceephamte kanuma wal qabatee har'a walitti nan isaan araarsaa kakuullee har'a lidatii isheetii guyyaa dhaloota isheetii achirratti illee argamtu mana keenya irratti illee argamtee akka gammachuu keenya irratti hirmaattu waan barbaadate fuudheen galachuudha sabboontuu amma bilbilee naannoo kana manni ishee asuma naannoo tokko jirra jechuudha nuyi fuudhee galeen gammachuu keenya irratti illee akka hirmaattu kana booddee warri baay'ee itti dheekkamaa turtan illee warri baay'ee arrabsaa turtan illee akka kana nu hubattaniif gatii guddaa kaffaluu ishee fira dhugaa ta'uu ishee akka nu bartaniif hin jedha amma sabboontiin dhufti isatti an immoo hin ilaaltu sanumti maayyitaa nama kuna sabboontuun dhuftee kun obboleettiin keenya dhufteetti sabboontuun dhufaa jirtu jechuudha milkaa'insa adda jiraatu Baanni sitti eegganii. hin turre maa namni jira waan Lakki namni meenji obboleessa qotas. bagana gaadha naguma Fayyuma baaba qot. Akkam fayyuma jirta. adda dubbis Akkam fayyuma akkam mee maalidha maali agarsiisa. Ingalla mana waajjira sin jecha jira Maanni eessa deemnu? man Deemnu. Mannachi. manachi Maanni manni keessan fagoodha. aras mukuma Asuma akkamini yoo dha'u. bulokima gubbaa kana Loogii gubbaa kanaa. Akka biree jirtu. naguma agarra baga dhufte Iddoon keessan manatti gallanne mana gajjaras kristar wanta nuti uramanne yaa rakkoon qabnu dubbisaa. akkuma Amma walii galtanii tumni. walii galeerra hanirraa fi kana booddee waaqayyo Ilaalillee gammadaan ture fiidhaan laala waan ta'eef hedduu tokko gammadaa akka walii gallee hojjennes immoo ijoolleetti meera. kun baay'ee namatti tola Viidiyoo laaltanii fayyoon hin ilaalle. ilaaluu haftee isheen hojiin ishee kanuma guyyaa halkanii guyyaa yuutuubii irra jirti Viidiyoo laalte? ilaaluun ishee nafu Ani ijoollee garuu warra kati dhuftu itti meera itti himtanii? itti meera sirriitti dhuftee akka dubbatta wanta tokko maatiidhaa gatii guddaa kaffaltee ndawum jireenya keenya sirreessuuf baay'ee gatii guddaa kaffaltee itti meera. Homaa mitaan isin tokko ta'uu qofa barbaada. Dhugaa sirra akkasii yeroo ammaa hin argamu. Dhugaa akka isheetan dhuftee nama gidduu galtuun beekanii waama xiqqoodhaanitu wanni nama jedha. Kanaafuu isin walii galuu keessan qofa barbaada. Gaariidha. Waan baay'ee nu gorsa. Karaa bakka ture akkamre? Jirra kunoo nagaa. Akkamitti ijoollee futanii baatarree? Kakuun sokkite garuu. Baay'ee mana keessa oolle baay'ee dadhabaa oolle. Ijoolleen baay'ee mukooftanaan lamaan nama fuudhee. Baga fuutanii What?
Kaku. Mana yang mana gambar kamai semua video saya dah watch anture argan ture. Amma fayyoon istargabboofte dhiifte nuti sirma kana barbaanna waan ta'eef ijoollee tokko tokkotu dhugaase amma warri amma fakkeenyaaf viidiyoo kan koo daawwattanii waan akkasii amma tun nan godhatee iyyuu abbaan kun godhaatti yaaddu amma. Ijoolleen dhugaaseeni. Doggora guddaa dhugaa dubbachuu fi doggora guddaa namni yeroo akkanaa kanatti kana keessa dafee siin galu moraaliin namaallee baay'ee gadi bu'aa jechuudha. Wanta akkasiin immoo yaw firri immoo waan akkasii irratti nama gargaaru nama utubuutu irra jira yaw kan immoo bultiin keenya gootee nu agarsiiste jechuudha. Jalqabumaa kan ittiin mari'adhee wanta akkasii yoo ta'e biyya dhufaa jira waan ta'eef akkamii isinillee deebitanii nan jalan deebisne dhugaa rabbii isaanillee akkumanii walitti araarsuu barbaadaniiru maaliif jennaan hin qaanfatanii sila manaa ba'anii aaranii waan ta'eef namni immoo gaafa aaru waan jedhullee hin beeku waan dubbatullee hin beeku waan ta'ullee hin beeku viidiyoo irras immoo duraanis dalagaa ture garuu waan jedhanii dhiifama gaafataniitti deebi'an wallaalan maaliif jennaani daawwattoonni fayyoos immoo arrabsaniiru immaa'anii fayyoos immoo akkuma argitanii mana dhufuu didanii jechuu sababii kanaatiif sodaatanii jechuudha abbaa kakuu mana dhufuu didaniitu bakkeetti waamanii jechuudha fayyoo yeroo lama natti fakkaate bakkeetti waamanii jechuudha gaafa fayyoo mucaa mana baastee iddoo biraatti geessite bakkeetti waamanii mucaa kana arganii jechuudha maaliif gara haadhaati waan ta'eef gara dhalaa waan ta'eef abbaan kakuus waan aaree jiruu fi hin didan dhufanii galu jechuu sababii kanaatiif fayyoon illee baay'ee tokko aartee turte akkuma isin beektanii baay'ee lolaa turte uffatallee aga gabbaasteetti darbattuti jechuudha wanticha dhugaa seete jechuudha garuu abbaan kakuu kana keessa taraaramuu barbaadaniiru isaallee taraaramtuu barbaadanii tuni baay'ee ijoollee koon yaada kaniif guyyaa dhugaa ijoollee irraa fagaatanii hin jiraatan isaanii jechuudha sunis ergi dhalatte mucuma isaaniiti kunillee mucuma isaaniiti waan ta'eef sababa kanaaf mala kana uumnee yookaan immoo yaada kana fidee fi anillee arrabsamee waan fedhellee ta'e namni viidiyoo naan dalagees na arrabsus hin jira koomentiidhaan na arrabsan hin jirtu ani isaan lamma walitti araarsuuf malee nama jaarsa namaa fudhatu miti abbaan kakuunis immoo gaafa laaltanii anallee nam beektanii nama biyya ormaa ture maqaatu namarra keewwama isaan immoo nama kanaa miti isaan sodaachaayyuu viidiyoo waraabuu sodaachaayyuu dubbatu kan xiqqoo amleema godhateellee dubbatu anadha waan ta'eef saniif jennaan hundisaayyuu wanti gochaa turre piraankiidha amma immoo fayyoo bukkee deemne waan jiru hundumaayyuu isin hubachiifna isheellee dhiifama gaafadhee waan balleesse hundumaayyuu isinitti naasaa jechuudha bees waan jettan jedha gaariidha yeroo akkanaa kanatti nu bira dhaabachuu keef baay'een sin galateeffadha ammas immoo yaada isaa fudhattee yaa hunda ba'aa sana hunda baattee akkasitti ammas immoo araaramuuf illee maama rakkoon qabu walitti kooti jettee araaramuuf qophaa'uuf illee mana keenya dhufuu qophaa'uuf illee baay'een si galateeffadha ati dhugaa dubbachuuf nama jabduudha nama beektuudha namni nama hamma danda'u nama miidhuun irra jiru nama gargaaruutu jira jechuudha karaa beekumsa isaas karaa humna isaas karaa maallaqa isaas yeroo rakkinaatti nama akkasitti namaa qaqqabu baay'ee nama barbaachisa fira akkasitti nama qaqqabu baay'ee nama barbaachisa kanaaf baay'ee galatoomii nu jiraadhu amma immoo mana dhaqne immoo miira fayyoon jettu isin waraabna ittuma dhannee jechuudha lamuma taanee dhannaa mee waan isheen jettu miira akkamitti itti dhaga'ama na lolti moo ba'i mana kooti jetti moo mee waanuma isheen jettu jechuudha. Daf kottu gal akkasii miira fayyoon jettu gaa waama isheen dubbattu waan isheen jettu akkuma duratti jedhee viidiyoo waraabnee isinii gadhiifna yookaan isaan na dura galanii yookaan immoo kaameraa nuuf dhossanii waama isheen jettu gaafa na argitu kaameraa dhossanii gada ba'anii maaliif isheen hojiirra jirti lidatii mucaa jira jedhanii lidatii kafuutee naan jedhan abbaan kakuu amma dhaga'ee saniif girrigirrii hojiitti jirti waan ta'eef homaa hubattu Aqee waan isheen jettu mee viidiyoo isiniif waraabna na lolti moo maallaan jetti hundaafiyyuu ni ilaalla waan isheen jettu jechuudha hundaafuu piraankiidha kanneen kana godheefis immoo abbaa kakuu mariisises immoo isaan isheenumatti araaramuu barbaadaniiti karaa ittiin deebi'an wal dhaalanii deebi'ee hin karadhu nan sodaadhe naan jedhanii sababa kanaatti bakka walirra dhufe wantichi immoo walirra bu'ennaan tole jedhame kanaafidha malee waan biraatiif miti piraankiidha daaniisin. haa ta'u gaa warri immoo akkasumas immoo warri keessaan arrabsaa turtanii ceephaa turan baay'ee waan baay'ee barreessaa turtan amma kanumarratti laayikii akka gootan koomentiidhaan immoo dhiifama akka gaafatan nan barbaada hundi keessan koomentii keessaniin dhiifama akka gaafatan hin barbaanna waan jiru immoo ittuma fuunee isin beeksisna.
akkas ga biidoo baay'ee isinitti hin baay'ifnu amma hin deemna manni kana